Ooleyyii tokko nu ijoollee mana madaamii keessatti argamnu hunda keenya walitti qabdanii nu arrabsiistan ijoollee Oromoo taatee ofii keetii uffata qayyarattu osoo hin qabaatin mana madaamii keessatti dhiiga kee tuftee shintibeetii dhiqaa jara kanaaf diraama 2000 kennitee akkas warqii bittee fi wacii keessan ji'a tokko anatu sin danda'a bakka feetan deemaa bashannanaa jettee ashqaa baaxee harka kee reebaa ooltu maaliif ijoollee Oromoo gaafa isaan cidha godhatan sappoortiin godhin. Ofiin beekne oolota tokko hunda keenya walitti qabdanii nu arrabsiistan maqaa keenya nu nyaattanii waan nagaan isin hin galchin dhabama sinaa godhu xaragamaa warreen akka kana maaliif yoo sirraa tarrafe rakkataadhaaf hin kennin haadha kee abbaa kee obboloota kee biyya keessa jiran maaliif hin yaadatin kaayyoo biyyaa baateef hin dagattee sammuun xooshiisi ta'e isayyuu hin qaaneffattuu kan koon kenneefi waan narraa tarrafeef hin kenneefi maaltu sin dhibe hoolota wayii jettee nama arrabsitu fi shiitii oolaa taate jechuudha waan biyyaa baateef dagatte narraa tarrafeen kenneef osoo sirraa tarrafee maaliidhaaf shintibeetii namaa dhixxare akka jara kana Itoophiyaa irraa Dubaay irraa immoo Ameerikaatti deemtee tasnaan naata ture malee shintibeetii namaan dhixxu gaafa madaamin taa isiin jette teessee gaafa akka isiin jette kaate halkan hirriiba kee dhabdee fiigaan baatu jechuudha osoo sirraa tarrafe rakkattee isayyuu hin qaaneffattanii waan dhabama sinaa godhu maqaa keenya balleessitanii Oromoo yaadayyuu maqaa keenya nu nyaatti ijoollee mana madaamii keessatti argamtu ooleeyyiin tokko nu ijoollee mana madaamii keessatti argamnu hunda keenya nu arrabsiistanii dhabama ta'a. Gaazin sinitti fananda'ee sinaafixu warreen ijoollee kanaaf birrii 2000 kennitaniif warreen warqii bitaafii jirtan warreen wacii keessan torbee lama ani sin danda'e bakka feetan deema tasnaannaa jettee guruuppii uumte ijoollee afaan hin beekne ijoollee reefu dhuftu irraa birrii funaanaa jirtanii rabbii dhabama sinaa godhu nagaan isin hin galchin biyya keessanitti deebise maqaadhum keenya nu nyaattanii maqaa keessan saree naa nyaattu foon keessan saree naa nyaattu yoo isin irraa tarrafe rakkataadhaa maan kenninaafi rakkataan ispaaltii Itoophiyaa irra baay'eetu ciisee oolaa jira isaanii maaliif hin kenninaafi haadha kee abbaa keetiif maaliif gatii ayyaanaa birrii ayyaanaa hin erginiif faasigaan dhufee jira maaliif haadha kee sappoortii hin godhin haadha keetii warqii bittee ergitee maaliif sappiraayis hin godhin isa ruuttadhaan geessitee sappiraayis gootu ijoollee Oromoo taate indee isa gatii isaanii torbee tokko isaan dandeessee wacii isaanii torbee tokko isaan dandeessee isaaniif kanfaltuu diraama 2000 sanaanii warqii haadha keetii bittee maaliif hin ergin si eebbisti ji'a 9 guutuu garaashiitti si baattee si deesse arma ji'a 2 waggaa 2 guutuu si oosistee si guddiste dugda shiitti si baattee sirraa dhixxee fincaan kee si guddiste biyyoo nyaadhu biyyoo si haa nyaachisu waan kan kaayyoo kee dagatte uffata guyyaa oolten kan raftu uffata bijaamaayyuu qayyarachuu osoo hin barin ganaas teessee nama gargaarti jechuudha ganaas teessee amaara ormaatiif zargii daggastiif isayyuu boruun dhandhaa akkatti viidiyoo waraabnu hin qabnu maaliidhaaf gaafa maatiin jaalalaa fa'ii zargii godhatan isaan dhaxxanii sappoortiin godhinaa ilma Oromootiif intala Oromoo babbareeddonni kun gaafa wal fuudhan laalaa safuu ishiin kun paantiyyuun uffanne qullaa deemaa jirti jechuudha silaa ta'e maaliif xuxumaa jaambitinaa fi riyaa shaffanattu paantii bittanii fi maan dhaqinaa silaa birrii baasuun keessan hin oolle dhabama ta'a insha Allah waan dhabama sinaa godhu Oromoo taatanii warra mucayyoo kanaa birrii kennitanii jara kanaaf birrii kennaa jirtanii rabbi dhabama sinaa godhu yuutuubara namaa sappoortii nu gootu silaayyuu mee deemati yuutuubii ijoollee Oromoo sabskiraayib taasisaa fi amma isaan kana shallamaa ooltan jechuudha inum gubanne sinfaana inum gubanne oolota yeroo hundayyuu oolota mana madaamii jedhamna sinfaana walitti qabamne jechuudha donqooroo waan biyyaa baateef hin beekne maal akka hojjetattu hin beekne maalummaa ishii kan hin beekne indeewum afaan keessaniyyuu dubbachuu sheemuftanii jirtu jechuudha lan afaan jaraa malee osoo achi keessa dhattee guruuppii keessatti teelegiraamii keessatti isaan gargaaraa jirtu sana keessatti afaan Oromoo dubbattee sirratti cufanii gad ofirraa si darbatu cufamati dhabama si haa godhu rabbi nagaadhaan isin hin galchin deebisee warra kan gochaa jirtan rabbi makiinaa afaan isaan haa boosu makiinaa jarjare afaan bu'a maqaa keenya nu nyaattan maqaa Oromoo balleessitanii rabbi badii keessan dhugaa kee jettee buleettii koo dhugaa kee jettee galatuma ulfaadhu namni waan kaayyoo hin beekneef biyyaa bahe hedduutu jira jechuudha maaliif ijoolleen akkas gargaaranii Dubaay oofanii waan barbaadan gochaa jiran hin jira ijoollee baay'eedhaan ijoollee Oromoo hedduun beeka guruuppii san keessatti jechuudha hedduudha ijoolleen Oromoo jechuudha akkasuma ijoollee Oromoo taate ijoollee Amaaraa taate akka barbaaddaa taatu akkamitti ilmi namaa jireenya namaatiif jedhee birrii ji'a tokko birrii eganaa walitti guureetiin nama bashannansiisa ofii kiyyaa kushiinaa Arabaa keessa taa'ee nama bashannansiisa nama bashannansiisuudhaaf qarshii namaan ergu osoo anayyuu ta'ee jechuudha maaliif kun dogongora sammuu isaaniiti malee namaaf himati silaa maal gochuu qabu ijoolleen kuni hanga ijoollee Amaara saataas Oromoo saataas Turgee saataas waan fedhee haa ta'u mana madaamii keessa jiraachaa maaliif nama tokko jireenya isaatti ittiin bashannansiisan isaan bashannansiisa
isaan fan deemee waan barbaade godha ofii kiyyaa kushiinaa madaamii keessatti gubachaa arriiba kiyya dhabaa bifa kiyyatti daawwatee no kun dogongora sammuu keessanitti ijoolleen akkas gootan jechuudha. Maaliif hanga akkas gootu haadha abbaa kee meeqatu rakkatee jira beesaan hin argine tarra wallaani irratti wanna hin taane nama safuu hin beekne nama safuu fi eegganne ana ijoollee kana duraan nan jaalladha ture amma naas xallaanii jira. Mucayyoo sirii keessa dabarteerti jechuudha. Keessa dabarteerti ruuta siruma keessa dabarteerti akka malee keessa dabarteerti jechuudha. Maaliif jettan qulluma baatee deemaarti qullaa baatee deemaarti quufa keessa dabarte guyyaa tokko immoo hin agarsiisa waaqayyoon jechuudha. Qulluma deemaarti keessa dabarti maali kan wanta akkas nama jibbisiisu takka argeen beekuun nama jibbisiisa jechuudha. Wanti isaan Dubaayitti hojjechaa jiran kun jechuudha surna namni jechuun bashannanuun hin jira garuu qullaa maaltu nama bashannansiise. Naa akka fedha yaataan kan namaata irraa dubbachuu osoo hin taane ani qimmuuchi madaamii akka mana madaamii jirtu akka kootii akka mucayyoon kun jette osoo har'a ijoollee kana haga faayisaanitti jeenjee tokko haganaa turbii tokko jee tokkoon siifan ergaa akka barbaadan taa bashannanaa haga jettuuni osoo rakkataa karaarra taa'ee kadhatu meeqatu jira beekiin rakkataa beeksitaanii taa'ee kadhatu meeqatu jira beekiin odoo isaanii ergitanii isatu galaa isinii borooti galaa keechan boroo sana doo qopheeffachaa deemtanii dhaamsi kiyya isa kanaadha. Abbaa feetii erguu dandeessa garuu namoota akkatti bashannanan osoo hin taane obboleewwan koo erguu keessan mirga keessanii garuu walitti qabaniituma hunduma keenya iyyuu waanuma akkas hojjennu nu se'u kan kaayyoo qabneef kan kaayyoo qabutu jira namni garaagaraa abbaan fedhis waan fedhe yoo jedheeyyuu nuti waan akkasii fudhannu nuti kaayyoo qabna kan kushinna rabaa keessatti guf jennu nagaruu jechuudha. Wanni ijoollee kana kan birrii guuranii ijoollee kana bashannansiisanii maaliif keessattuu ijoollee Oromooti kan akkas gochaa jiru. Ijoollee Oromoo hedduutu keessa jira jechuudha. Ijoollee Oromoo jechuudha baay'eetu keessa jira. Baay'eetu keessa jira. Hanga kana osoo biyyatti birrii ergitanii iyyeecha nyaachistanii kadhataa meeqatu jira. Akkasuma haadha abbaa keetii soo ergitee ayyaana kanatti oolanii si galateeffatanii si eebbisanii isaan eebbisan eebbi maatii kee haadha keetiif abbaa keetitu iddoo guddaadha sigaa. Kuni homaas siin godhu obboleettii koo inni gongoriin ishee mana madaamee jirtu. Abbuma feetiif humna kee bedduu barbaadutti inni akkas isheen akkas miidiyaa irratti beekamte jettee qarshii kee hin qisaasichin. Humna keessi nyaachaa jira ilmi namaa malee homaas siin godhu gaafati gartee namni garagalee si ilaaluu iyyuu hin jiru jechuudha. Garuu har'aaf sitti fakkaachuu danda'a jechuudha. Kanaafi osoo haga akkas gootanii akka ijoollee kana bashannansiistanii osoo ofii keessanii galaa boroo qopheeffatanii isatu irra bareedadha. Galaa boroo isinii washi homaa isiniin godhu addunyaa ergisaadha. Ishee har'a qullaa deemtullee har'a qullaa deemtu ishee qullaa deemtu tana ergitan ittiin bashannantee ishee akka barbaadan ta'anii ittiin fanaxxaranii isheen sammuu ofii firii godhee taa'u. Ati garuu kushiina arabaa keessatti narraa hafee ta'a erga isinirraa hafee maal gootu kushiina arabaa keessa hin galtanii kan akkas jedhu kunniin hin galu wariin maal gootaa kushiina arabaa keessatti galteen bashannantu atis deemtee mee kan biyya ormaa deemtee bashannantuuf beeltee biyya keenya keessattuu bashannantu ayi namu kana hanga soba kana isinitti gabbuusu birrii keessan qabattanii teessanii galtanii jechuudha. Kolkolleen ishee akkuma kanaan ergatutu dargaggeessa gandaattis fixxee wallaayini irra teechee booda iyyaa'u dhiita jechuudha. Warroota akkasiiti warroonni maqaa keenya nyaachaa jirtan. Maqaa nu nyaatinaa dhuguma itti miciyyoon maqaa nu nyaatinaa nuti. Keessattuu immoo ijoollee Oromoolee hedduutu jira bar maan gargaara ijoollee Oromoo hedduudha ijoolleen keessattuu Dubaayii keessatti zargii cidha godhatan ijoollee hedduudha jechuudha. Naamusaaf kabajaa isaanii eeggatanii hedduudha kan godhatan. Maaf hin gargaarre isaan maan bashannansiisne isaa isaan akkuma keechan kana wallaalanii nama kaayyoo qabuuf kaayyoo hin qabne jira garuu of eeggadhaas ijoolleen keessattuu ijoolleen mana madaa mirtan of eeggannoo cimaa godhaa. Nama ta'aniif nama beekamaadha jettee birrii kee of keeraan qisaasichi boru garagaleetu abbaasu sillaalu waan ta'eef kanaaf birrii keessan qabachuu yaada kaayyoo baataniif beekaa karoora baataniif beekaa maqaa ofii keessaniif hin balleessina. Nu hunduma keenya ijoollee arabaa jedhanii hunduma walitti nu qabu xannacha tokkotu foo hunda ajeessa jedha Oromoon. Shamarru takka takkatu hundumaa keenya maqaa nu balleessa warra kaayyoo qabnus akka nama jibbisiista sira kaayyoo hin qabdanii kan nama fayyaa qabu nama sanummoo namaas xallawu hojiin isaanii namaas xallawu bichaadha.